Oduu galgala kanaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Oduu fana kasiffaana turuu qaxalee keessaniif tudha. Maarree akkuma beekamu weellisaa gameessii fi jaalatamaan saba Oromoo Caalaa Bultumee waldaa araara Waaqayyoo addunyaatti Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhachuun ni yaadatama. Ullee ka'a gooftaa koo fedhasaas kanan argadha. Fedha garaa kee hundumaa nuusiin guutanaan jettee ergumaa kana dhageesse lubbuun koo saara galfatte. Artistii gameessii fi jaalatamaan saba Oromoo akkasumas utubaa qabsoo Oromoo kan ta'e Caalaa Bultumee halkan edaa naannoo Labuutii sa'aatii tokko irratti rukuchaan irra gaheen mataa isaatii fi harka isaatii irratti miidhaa salphaan gahuun mana yaalatti yaalamaa turuun yeroo ammaa haala gaariirra jiraachuusaa maddeen tokko tokkoon ifoomsu. Oduu etawaa bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koo immoo laayik riipoost koppii liinkii gochuun nabukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana kasiffaana ture ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Fakkaadhaaf abbaa obboleessaa fira hin abbaduu lakki hin hawwaa bira situ jira.